Ashamaa harkifuni ijoollee Oromoo nagaa keessanii warroonni duraan maatii turtan baga walitti deebinii warroonni haaraa dhuftan immoo anaa dhufuu baga mana koo dhuftanii baga maatii taatanii warroonni hangammaa maatiin ta'e immoo maal eegdu ishee diimtuu sana argitanii miti ishee diimtuu sana maal gootu beektanii caqqoodha wayimnu caggodhaati maatii ta'a isiniin jecha akkasitti tole immoo laayikii tuqiti yoo yaanni kiyyammoo yaada bareeda ta'e irraa baradheera waan gaariidha namaaf dabarsuun qaba jetti sheerii godhi hiriyoota keeti kanuma har'ammoo wanni haasa'uu barbaadu maalinni waa'ee jaallati waa'ee jaallati jamarani yaanni koo yeroo baay'ee wantoonni haasa'uu barbaadu mudannoo waa'ee jaalalaa seenaa bakka wantootuma kana yuutuubii irratti kanneen hojjechuu barbaadu jechuudha waa'ee jaalalaallee jaaladhee waan hin beekuuf miidhamee waan hin beekuuf waan hundayyuu irraa hin beeka jedheetiin yaada irraa haasa'uuf nan dhibu jechuudha. Anaa har'a maal haasa'uun barbaada namoonni wal jaalatan lamaayyuu gargar bahan yeroo baay'ee kan miidhamu eenyu jaalalaaf jedhee yeroo baay'ee kan boo'u eenyu yeroo baay'ee kan onneen cabee yeroo dheeraadhaaf tu hiriyaa hin qabatin turu eenyu yoo nama jaalatan kan gargar bahan jechuun barbaada. Jaalalli dhiironni jaalalan beekan jechuu barbaadee miti kana keessatti garuu yeroo baay'ee jaalalaaf jedhee kan miidhamu shamarran jaalalli isheetiin gargar kan baates kan miidhamu shamarranii yeroo dheeraadhaaf nama jaalattu yoo gargar baatillee deebitee hiriyaa qabachuudhaaf kan itti ulfaatee waa'ee nama jaalatu sanaa yaaddee dhibbattu shamarranii har'a kanarraa haasa'uun barbaada. Dhiironni haga fedhan dubartii takka yoo jaalataniyyuu haga fedhan dubartii takka yoo jaalataniyyuu gargar baananii dagatanii dhiisanii kabraa wajjin jireenya eegaluu isaaniif salphaadha garuu dubartiidhaaf baay'ee ulfaata nan jaalatti taananii yeroo dheeraadhaaf jireenya eegaluuf illee itti ulfaataa waa'ee sanaatuma deddeebitee yaaddii hin boochiin dhibbatti baay'ee jechuudha. Keessattuu wanti shamarran irraa baay'ee tokko na aarsumaa inni yeroo jaalallee isaaniitiin gargar bahan Facebook irratti jechuudha. Ani nama jaalallee isaaniitiin gargar bahe nama jaalallee isaatiin jaalala dhaban jechuudha. Jaalatanii dhaban shamarran akkanumatti beeketiin ilaala Facebook irratti. Yeroo baay'ee takka profaayilii jijjiiranii takka kanuma dudubbachaa oolanii profaayilii boochuu godhanii kan bakka irraa beeskisa jechuudha. Kuni maaliif ta'a? Dhiirri tokko jechuudha si dhiisee bahee jireenya kee keessa bakka akka nama xurii keessa jalaa tanatti sitti fakkaannetti dhiisuu qabda. Waa'ee nama sanaa jechuudha. Keessi kee hin gubata nan beeka nama jaalate namni dhibee nama jaalatee dhabe nama irra geetu beeka jechuudha. Dhibee isaa jechuudha. Namni jaalatee hin dhabne dhibee isaan beekuuf waanuma xiqqootti fakkaata garuu dhibeen nama jaalatan dhabu nama irra geetu beeka. Ana akka nama tokkotti miidhama isaa sirriitti hin beeka namatti illee faradu haa ta'u garuu miira kee dhofkachuu sirra jira jechuudha yeroo sanatti. Ati nama jaalatte sanaaf miidhamaa jirta taanaan bu'aa jirta taanaan inni si arga taanaan isa sanattiin tola anaaf jettee akkas ta'aa jirti jedha malee namni sun in tuffatamaa deemta malee nama sanaaf dhibbachee boochee isa raarfachuuf yaalii maalii yoo goote tuffatamaa deemta malee namni sun garaasiif hin laafu. Dhiironni yeroo baay'ee dubartii boontuu jaalatan dhugaasin hin jedha dubartii boontuu jaalatu dhiironni jechuudha. Inni ofiisaa badii tokko malee jireenya kee keessaa bahee taanaan si dhiisee badeena bakka akka nama homaa sitti fakkaanne fakkeessi. Keessi kee utuma gubattuyyuu akka homaa sitti fakkaanne even nagaa waaqayyuu bakka jechuun dubbistee deeffachuuf yaaluu miti nagaa waaqayyuu nama sana jechuun yaaliin. Namni si dhiisee deeme sun ofiisaa deebi'ee gaafatitti of jejjee akkasitti wannaa jette. Garuu ati araarfachuuf yaalii gootee maal jettee boochee maal jenna of jejjaa deema si tuffachaa deema jechuudha. Garuu ati eenyummaa keetti agarsiisuu qabda. Yeroo tokko immoo shamarran jechuudha. Nama jaalatte yoo gargar baate of gatti. Akka duraan hin uffattu, akka duraan hin bareeddu, akka waan jireenya ishee sana irratti dhaabbatee noo san caalaa bareeddee mul'achuu qabda. Gaafa ati bareeddee mul'attee jette immoo isheen kun koo turte namni sun akkas jedha. Gaafa fokkattee si arge immoo durayyuu kan dhiisee deeme siin jira. Garuu bareeddee yoo mul'atte ani waan argeef ani nama seenaa koo akka naasoo na taasisa malee seenaa koo miidiyaa irratti baasuun barbaadu jechuudha. Innaa maal jechuun barbaada garuu waan argeerraa jechuudhaan nama jireenya kee keessaa si dhiisee deemetu gaafa bakka jettee dhiistee deemte gaafa bareeddee si argee jijjiiramtee si argee nama sitti deebi'ee kadhatuutu jira. Ani yeroo baay'ee waan argeef jechuudha. Maal gochuu qabda eenyummaa keetti agarsiisuu qabda dubartiin. Ati dhiira tokko jireenya kee keessaa si dhiisee bahee taanaan ofiisaatii badii kee malee yookiin immoo waaqa waanuma ta'e nuti jaalattu si dhiisee deemtaanaan jala boo'in. Jala boo'uun of tuffachiisuu faayidaa tokko siif hin qabu.
dhoski miira kee dhoski akka isaaf dubbachaa jirtu akka isaaf bu'aa jirtu dhoski malee eenyummaa kan kee itti agarsiisi bakka si malee jiraachuu hin danda'a jettee itti of agarsiisuu qabda malee boochee isa deeffachuuf yaalii gootee maal taana dama jechuudha. Namni jaalatu tokko namni tokko erga gargar bahee kalas faayidaan qabu dhugaa siniin jira. Gamada funyoo biyya keenyatti horiidhaan dhassanmi yoo adda cite deebistee walitti hiite adda cituun isaan oolu. Innaa namni tokkoon adda citee yookiin immoo gidduu keessa wannoonni adda addaa uumamni taanaan deeffachuuf yookiin nama sana walitti araaramuuf iyyuu yaaliin godhi. Maaliif waaqayyoon ammoo yoo nama sana dhuguma waliif sin ta'e ofuma isaayyuu walitti sin deebisuu danda'a waan ta'eef araarfachuuf yaalii maalii akkasii bobboo'u minaamin eenyummaa keetti agarsiisa. Ani takka Facebook irratti dhiira jaalalaaf jedhee waan argina. Shamarran garuu yeroo baay'ee shamarran irraa wanta jibbee wanta aaru maalidha. Kanuma baqa yeroo baay'ee baqa shamarran irratti kanan arga shamarranuma kan jaalalaaf jedhee kan shamarranuma waa'ee jaalalaa soo yeroo baay'ee. Jireenya kee keessatti nama jaalladhe jettee ofiin miidhin jireenyi kee achirratti hin dhaabbanne waan ta'eef carraan kan kee gana waa baay'ee argita jechuudha. Ganaa jechuun nama tokko wajjin hariiroo uumtee gargar ba'uun kun homaa miti. Namni kun nama baay'ee wajjin hariiroo uumee dhumarra itti daarii qabata waan ta'eef jechuudha. Nama jaalatan yoo dhaban baay'ee tokko akka jireenyi namaa baqa akka waan duwwaa sitti fakkaata jireenyi kan kee baqa jechuun waanuma jireenyi hin jirre kanarratti dhaabbate sitti fakkaata. Garuu miti yeroo san jaalala keessa waan jirtuuf yeroo san waan nama sana jaalachaa jirtuuf gaafa nama san jaalala san keessa baate garuu wanni hundiyyuu maaf akkas yaadaa ture ani maaf nama san kadhachaa ture si jechisiisa ani waan ofii kiyyaa argeef jechuudha. Nama biraallee jaalachuu waan hin dandeenye sitti fakkaata bakka isaan ala namni biraa jaalachuu hin dandeenye jaalachuu hin dandeessa. Yeroo sana miira yerooti kun kasi dhagaa hamaa ture malee soba jechuudha wanni hundiyyuu dhugaa siniin jiraate. Akkasitti hin yaadinaa keessa keessanitti jechuudha. Namni tokkoon gargar baatanii ani bakka amma booda jireenyi koosatti dhaabateera amma booda nama jaalachuu hin danda'u. No, jaalachuu hin dandeecha. Jaalachuu hin dandeessa. Wanni hundiyyuu kan yeroo sitti dhagahamaa jiru. Nama amma akkas jaalate sana gaafa miidhaa inni si miidhisu sitti mul'ataa deemutu jira. Gaafa ati jibbitee namni sun bareedaan addunyaa kanarraa tokkoffaan isa sitti fakkaata. Gaafa immoo miidhama inni si miidhisu sitti mul'atee si arga fokkisaan akka isaa hin jiru jettee yaadda jechuudha. Kanaaf namni tokko jireenya kee keessatti si miidhee bahee taanani baqa. Isaaf jettee dhibbatu, isaaf jettee yaaddoo, isaaf jettee maal jechuu dhiistee jireenya kee kabiraaf haaraa eegaluudhaaf ofii keetii of agarsiisee eenyummaa kan kee of hin gatini eenyu gadiyyuu hin jirtu ati jechuudha. Namni tokko jireenya kee keessatti si dhiisee hoo bade jechuudha. Hundumti keessanuu shamarran. Wantoota akkanaa maaliif akka haasa'u beektani shamarran keessaa miidhamee waan argeef. Miidhamee eenyummaa kiyyallee baqachuun agarsiisee waan beekuuf yookiin immoo jireenya asirratti hin dhaabbatu ani ganaan jiraadha nama tokkoof jedhee maaliin ta'u jedhee ofii kiyyaa wantoota akkasiisaa sammuu kiyya keessa haqee jireenya haaraa waan eegaleef namnis akkas ta'uun barbaada jechuudha. Shamarreen takka akka kuftee jaalalaaf jettee nama jaalattee dhabdeef kuftee haftu arguu hin barbaadu. Akka ol kaatee buris jireenya biraanan eegala jettee itti of jabeessituun barbaada jechuudha. Yeroo hundayyuu waa'ee jaalalaarraa waa'ee adda addaarraa hin haasofnaa. Gara fuulduraatti illee wantoonni haasa'u jira. Seenaanis miidhonnis wanni hundiyyuu torbeetti see lama akkas viidiyoo akkanatti toletti gadhiisuun na yaala. Kanaafiyyuu na ordofaa wantoota sirreessu natti himaa. Dhiyoo kana haala uffannaa kee sirreessinaan jettanii haala uffannaa koo kinu sirreessee dhufe. Wanti mul'atu hin jiru. Waan hundaafiyyuu baay'ee galatooma. Yeroo hundayyuu akkanumatti na wajjin tura na daawwadha. Maatii ta'a. Baay'ee sin jaalladha ilmaan Oromoo. Baay'ee kanuma jechuu barbaada har'a.